Jira jirtu kabajamtoota daawwattoota hordoftootaaf dhaggeeffattoota sagantaa gaaddisa demokraasii akkam jirtu bakka jirtanitti nagaan keenya sinaa qaqqabu baga nagaan booqaa birraa jara bultii booqaa birraa geessanii baga nagaan shinooyyee fi goobee xumurtanii gara booqaa birraatti ce'uudhaaf jettanii akka lakkoofsa gi'iziittis bara 2017 galleera. Warri ayyaanicha kabajan baga guyyaa bara haaraa kanaas geessan jennarra guyyaa lammaffaa isaati qophiin keenya jalqabaa akka lakkoofsa gi'iziitti 2018 isa jalqabaati sagantaan keenya 2024 irra jirra. Har'a immoo kan waliin turru waayila kiyya Baayiluu Naccoo waliin deebinee dhufna. Deemnee daawwattoota keenya har'a kanaasuun waa'ee impaara Itoophiyaa fi Oromootaati. Impaara Itoophiyaa fi Oromootaa yoggaa jennu Oromoo fi impaarri Itoophiyaa maalidha isaa waliif? Kas keessatti kan laallu waa'ee qabsaa'ota Oromoo fi waa'ee sirna Itoophiyaa dhufaa darbaa Oromoo irratti taasisaa turanii fi jiran irratti kakkaafnaa jechuudha. As keessatti waa'ee hoogganoota fi qondaalota adda bilisummaa Oromoo hidhaadhaa bahanii dhiyeenya kana hidhaa tafanii jiranillee kaasuuf deemna. Akkuma fakkeenyaatti impaarri Itoophiyaa sirni ishee dhufaa darbaan kan Oromoo irraan geessaa jiru ilaallaa jechuudha. Waa'ee lakkoo Baayiluu Naccoo waliin Baayiluu gaa lakkoofsa gi'iziitti baga geesse. Baga ormaan geenye. Jinni kuni baga keessa seente baga booqaa birraa geesseedha. Jala bultii booqaa birraa. Booqaan jinni kuni ayyaana baay'eedha. Fulbaanii kana keessa goobee jira, shinooyyee jira. Akka warra gi'izii ayyaana bara haaraa qabdutti immoo dhahaa bara haaraa kan biyya kanaati. Masqalis asuma keessaa. Irreechillee tibba birraa kana keessa. Tibba birraa kana waan hedduu jira. Asheetinis hin gaa hundumtuun gaa. Garuu immoo hojjetaa mootummaadhaaf immoo rakkoodha. Isheen kun hin jirtu. Namni inni qabu akka itti jireenya qaala heeraa ishee qabu immoo bara haaraa kanatti fixee masqala irreecha maalii kana rabbuunti yoo gargaare malee rakkoodha. Maalumaafuu baga geessan jenne irra baay'ee. Kanaafuu waa'ee Itoophiyaati. Keessattuu dhufaa darbaa sirna kana keessa Itoophiyaa keessatti erga Itoophiyaan akka har'a jirtu kanatti boca har'a qabdu kana Minilik erga tolchee Haayile Sillaaseen immoo ittuu lafa dhaabee deeggarsa warra Ameerikaa, Ingilizii, Faransaay, Raashiyaa fa'iin erga dhaabbattee kaasee akka addaatti Oromoodhaan ajjeesuu, ukkaamsuu, fannisuu, hiraarsuu, zaliila irraan gahuu, qabeenya saamuu, maqaatti farrajuu, hiyyoomsuu, deeksuu, biyyaa baasuun irraa dhaabbatee hin beeku. Sirni jijjiirama garuu kaayyoon impaaritti tiksuu jijjiirama hin beeku. Hoogganaan mataan hin jijjiirama. Gariin Habashoota, gariin Oromoota, gariin Tigreedha. Garuu hundi isaaniiyyuu sirna sana fufsiisuudhaan impaaritti tursuudhaan itti fufu. Akka fakkeenyaatti kaasuudhaaf Oromoo fannisuun bara Yohaannis jalqabellee miti. Isa duraanuu godhamaa ture. Yohaannis addatti walloo fannisaa ture. Har'allee baatee keessa jira. Bakkatti Oromoon fannifamu. Sibiilli isaa dhaabbatee utubaan lama irra keessa dalga akkana hidhameeru kan roga arfee fakkaatu ta'e bakkatti Oromoon fannifamu jira. Seenaadhaaf magaalaa baatee keessa walloo. Oromiyaa addaa. Godina addaa. Kaaba Oromiyaa. Itti aanee bara Minilikis akkasuma miilli harmi irraa citaa ture, harki irraa citaa ture. Calangoo aanolee ragaadha. Bara Wayyaanes bara Haayile Sillaasee kan biraan akkasuma fannifamaa ture. Ragaan Maammoo Mazammiri. Maammoo Mazammiri homa tokko kan hin goone hayyuudhaaf Oromoodhaaf quuqama qabaachuusaan lafaa ka'anii maqaasaa xureessanii mana tiyaatiraatti boombii darbachuu fedhanii fannisanii. Dhuggaasa fannisuuf deeman dubbiin Oromoo jedhe. Gumaa koo sabaaf sablammoonni biyya kanaa naa baasuu jedhe. Garuu gumaan sabee fi sirni sunis isa fannisee kan ajjeese Maammoodhaan ofii immoo ukkaanfamee du'e Haayile Sillaaseen.
Namoota inni guddise Mangistuun boraatiidhaan ukkaamsee ajjeese. Oromoo qara dabarsuun duris ture bara Malasitti tureera. Akka obbo Nadhii Gammadaa fa'a. Ana akka Lammeessaa Boruu fa'a. Jireenya ayyaanaa fa'a. Kan akka Baqqalaa Dawaanoo fa'a. Lakkoofsan qabu. Namni iddee buuteensaa dhabame. Innis kunoo biyyaa bahee reeffisaa halaalatti biyya kanatti hin duune. Hojuma isaa argate. Maqaa abaa'ootii fi qabsaa'ootadha jedhuun Oromoo Mallas Zeenaawwii sirni isaa ukkaamsee ajjeesee hiraarse bilbilaa fi imeelii isaanii butanii kan isaan hiraarsa biyyaa baasan lakkoofsan qabu. Haadha ajjeesanii, ilma ajjeesanii, mucaa ajjeesanii haadharra kaa'anii ulfa mana yaalaa deemtu ajjeesanii ulfa ajjeesan Shaashamannee fa'itti. Inni Arbaa Gugguufaa yookaan Dodolaa fa'itti. Barattoota jumlaadhaan fixuu hidhuu ajjeesuun ture bara wayyaanee. Bara Mallas Zeenaa fi obbo Hayilamaariyaam. Bara kanas Oromoon hin taane hin qabu. Waggaa 6 keessas Jowaar jedhe yeroo baay'ee naannoo Finfinnee qofatti 100 hidhame. Hidhamummaa hin hiikamtayyuu. Kan mana hidhaatii bahee ajjeefamuu lakkoofsan qabu. Kana ragaan Reuters, Amnesty International, Human Rights Watch kan gabaasa baasaa turanidha. Komishinii mirga namaa Itoophiyaa kan bilisummaa Oromoo ibsa baasaa ture. Kan manni itti gubatu ilma kee fi intala keetu mormitoota keessa jirame jedhamanii kan isaan hin taane hin jiru mootummaa kana keessa illee. Hidhaan sirnoota dhufaa darbaa kana keessa jira. Ajjeesaan akkasuma jira. Bara wayyaanee yoo laalle akka Alamaayyoo Hirphasaa fa'a. Tasfaa'uu Camadaa fa'a. Gaaddisaa Hirphasaa fa'a. Lakkoofsan qabu. Dirribee Jifaar fa'a. Aayishaa Alii fa'a. Ijoollee Ambootti dhumte. Jannataa galuu bu'aarra argameef wareegama guddaa kaffalan. Bara wayyaanee waggaa 25 Oromoo hin taane hin qabu. Addatti immoo fincila diddaa gabrummaa jedhamee 2014 hanga 2018tti 10,000 ol dhume. Warra qawwee qabatee loluu miti dargaggeessa haadholii warra siyaasaa. Irreechaan addatti. 10,000 ol irreechaan alayyuuti. Cubbuun godhamee lakkoofsan qabu. Hidhaan ittuma fufe ajjeechaan ammas keessa jira. Amma gaa hoogganoonni adda bilisummaa Oromoof qondaalonni isaanii akka obbo Abdii Raggaasaa, obbo Mikaa'el miseensa Shanee Gumiiti hojii raawwachiistuudha. Obbo Kennasaan miseensa Gumii Sabaati. Gadaa Gabbisaa, Gadaa Oljirraa, Lammii Beenyaa, Daawit, Abdataa, Girmaa Xurunaa qondaalota abaa'ooti. Girmaan gara waggaa 7 hidhame. Achi jirtaan isaan beekamu. Girmaan jijjiirama amma biyya kanatti dhufeera jedhame yookaan haaromsa godhame isa jedhamullee bu'uurri Girmaa Xurunaati. Duullitti godhamee diina faana dalaga jedhamee Girmaan qeerroo biyya keessaa hundeessee fincilaaf kakaasee diina keessa dhaabbatee diina keessatti qabsoof hojjetee kan maaster pilaanii citiisaa gadi baasee qeerroo ijaarsee weelluu fi yadalootti qopheessee walaloo qopheessee weellisaatti kennee akka gadi baamu godhee weellistoonni ittiin beekamanii gariin sooroman gariin deeman illee baqatan fincila qindeessee hoogganee ijoollee ijaaree artistoota ijaaree baandii tolchee qabsoo fi bilisummaa Oromoodhaaf fincila taasifamu karaa aartii illee 2011 1012 kan artistoota qindeesse kan amma ala jiran illee biyya keessa jiran illee Girmaa. Wareegama gurbaan kun hin baafne jiru. Mootummaaf quunnamee hoogganoota OPDO bara sanaa turan obbo Lammaa dabalatee warra kaan illee ijaaree kan jijjiiramni akka dhufu godhe qeendoo qindeessee inni kan isa laalan biyya alaatiin abbaa qeerroo dhaggafiin jedhu. Inni abbaa qeerroo dhugaan qeerroo keessa taa'ee hundeessee masakee jijjiiramni akka dhufu godhe hidhaa keessa galee kan isaan laallanne ijaaramuu qeerroo kan hin beekne qeerroon ijaaramuu Awustiraaliyaa fi Meelboornii fi Osloo jira kan jedhan abbootii qarroo na abbaa qeerroo kan ofiin jedhu. Qeerroon kijibadhaa Osloo fi Meelboornii jira kan jedhaa turan abbaa qeerroo gaataa Finfinnee galanii Girmaan madii attafe.
bakkuma qabsaa ta'uu fi abaawootiin hidhame malee waan godhan qabu. Har'allee hin baane. Hogganoonni amma maqaa kaaseef qondaalonni bilisummaa Oromoolee bahanii ba'uun isaanii waan bareeda. Mitire ba'uun baay'ee bareedaadha. Garuu hawaasa keessatti kan odeeffamu yaaddoo guddaa jira. Isaan kanaafiyyuu kan jedhu jira. Meetti fi maal jetta? Fayyaate seenaa kee waan darbe dubbattee garaa nama nyaata. Qabsoo bilisummaa Oromoo qabsaa'onni Oromoo fi Oromiyaa har'a jiraattuuf aarsaa godhanii wareegama lubbuu itti kaffalanii dhaloonni har'aa maalummaas akka baruuf warreen qabsoo sanatti of kitimanii galanni isaanii bilisummaa ta'uun ala waan nama jechisiisuu hin qabu. Seenaa baroota hedduu kaasnee yogguu haasofnu waanuma akka salphaatti har'a feesbuukii sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaalee hawaasummaa adda addaa irratti teenyee katabnee akka barbaanne nama qeeqnu akka barbaanne waan barbaanne irratti dhoomnu kana miti dubbichi. Hiree taatee dhaloonni ammaa qabsoo hadhooftu qabsaa'onnii fi hoogganni keenya dabarsisana tarii seenaa maanillee waan dubbisan itti hin fakkaatu dhaloonni amma jiru. Gad jabeessinee ilaallu waanuma seenaa irratti katabanillee gadi taa'ee yeroo itti dubbisaa jiru jira natti hin fakkaatu. Sun egaa haala jijjiirama sirnii fi adeemsi addunyaatti jirtu wal qabatee tarii dagannaan uumame ta'uu mala. Mee waa'ee hooggana keenya kan hooggana adda bilisummaa Oromoo kan hooggana dhaabbilee siyaasaa dhiyeenya kana banaman irraa haasa'uun duraa akkuma itti kaastee sirnoonni nama nyaataa kan namaa fi lafa Oromoo namaaf qabeenya Oromoo nyaatan har'allee dhaabbanne dhugaa dubbachuu fi haa ta'uti garuu sirna atuu kaasteetta bara gita bittaa Yohaannisiinas jenne malee guyyaan wanti Oromoon itti yeroo hundumaa lubbuutti dhabuu fi otoo lakkoofne ajabsi jechisiisa. Haa ta'uti keessumaa kan bara wayyaanee kana yeroo kaasnu waanuma akka salphaa fakkaata madas. Namni dhaabbiitti awwaalameera yookaan namni dhaabbiitti badeera. Amma kana ni beeku waanuma ni beeku tokko. Namichi tokko ollaa keenya bakka ganda dhaloota kootti ollaa keenya nu barsiisa. Barsiisaa ji'oogiraafii nu barsiisa ture bara sana. Egaa yaada akka warra biyya kanaatti 97 waggaa 16-17 ni ta'a jedhee yaadama. Bara sana nu barsiisa. Ganama nu barsiisa ganama barii nu barsiisaa oolee barsiisaan kuni barsiisaa Hancaaluu Yaadataa jedhama. Nu barsiisee sa'a booda qaamuma hin beekamneen butamuu isaa argina. Qaamuma hin beekamne jechuun qaama hidhate yeroo sana qaama tika mootummaati dhufee butamee sokke. Barsiisaan suni akka carraa ta'ee bahee baatii waxabajjii keessa as jijjiirrate. Carraa guddina barnootaa yoo argate yuunivarsiitii Finfinnee barsiisuu jalqabe. Yuunivarsiitii Finfinnee guyyaa 21 barsiise. Barsiisaa Hancaaluun kun qaama tika mootummaan butan. Ammas irra deebi'e. Barsiisaa kana jechuun ani fakkeenya naaf egaa akka gandaan bakka dhaladhetti yeroo kaasnee haasofnu si jechuu barbaadeen. Barsiisaan sun haga har'aa du'eera, gubateera, ajjeefameera. Qabsoo Oromoo keessatti immoo hirmaatee yookaan qabsoo hidhannootti hirmaatee maqaan isaa ka'eera kan jedhu haga ammaatti barbaadamee dhabame. Yaadi kun ana biratti ta'e si biratti immoo 20-30tu mudata. Oromiyaa bal'oo keessatti guyyaa wanti ta'aa ture waan nama gaddisiisu. Kanaaf har'a inni TPLF faana yookaan warri sirna gita bittaa wayyaanee faanas firoomee harka wal cabbatee yookaan harka wal fuudhee walittis galagalee deebi'ee immoo araaramee waliin jiraatu kun uummata Oromoo seenaa gurraacha tarii jaarraama 21ffaa kana keessa kan ta'e hin beekne uummata Oromoo irratti yakkaa fi daba raawwataniiru. Kana kanumaan biraan darbaa kana keessatti dargaggoon Oromoo guyyaa adii baqaniiru akka ibidda saafaa. Guyyaa adii dhumaniiru. Guyyaa adii jumlaan ajjeefamaniiru. Eenyummaa isaaniif Oromummaa isaaniif jecha qabsoo kanatti wareegamaniiru.
gara deebinee ammas galan isaanii bilisummaa Oromoof haa ta'u kan jedhuun asumaan dabarsuu barbaada. Darbee hojii jijjiiramni jira. Jijjiiramni jira. Jijjiiramni akkamii jira? Jijjiiramni teessumni aangoo jira akka kiyyatti waan ilaalu. Sirni sun garuu sirna impaayeraa duruma ijaaramte. Duruma sabaaf sablammoota biyyattii kanaa humnaan ofitti cafaqxee sirni bulchuutu har'allee hin banne. Kanaaf agarsiistuun tokko guyyaa guyyuutti namni hin du'a, qabeenyi hin saamama, namni hin buqqa'a, yeroo yerootti gadadootu dhagahama. Yeroo yerootti kan ta'e hin beeknetu ta'aa jira. Namni qalamee ilmi namaa mormirraa qalamee akka gootaatti baatamee gufaarfamu sirna kana keessa. Inumaayyuu sirni kun sirna impaayera duriyyoo kan caalleekaa jedhu sodaa qaban. Maaliif takka ta'es raawwates hin beeku yoo fannisanillee fannisanii gatanii dhaabuun ala waan akkasii kana sirna Oromootti roorrisu, qabeenya Oromootti roorrisu, Oromoo ajjeesu, Oromoo buqqaasu takkaa ta'ee kan hin beekne. Qophii kanaan dura hojjenne keessatti yaadattoo ta'e amma Oromoon du'uun waayyuu miti akkamitti du'eetu oduu ta'a yookaan immoo gurratti yoo hin du'in oola waamayyuu nama irraa jira. Inumaayyuu namni hin duune yoo dhame akka oduu addaatiyyuu. Kanaaf guyyaa guyyaatti Oromoon ajjeefamaa, buqqifamaa, hidhamaa, hiraarfamaa, itti qaanfamaa. Maali yoon Oromoo ta'uu baate akka nama jechisiisuutti gochi Oromoo fi Oromoota biyya Oromiyaa irratti ta'u guyyaa guyyaatti galmeeffamaa jira. Kanaaf sirni kun ammallee namoota wal jijjiire. Taa'umsa wal jijjiirame malee sirni kana dura ture ammas irra deebi'ee Oromoo nyaachuu, Oromoo dhiigsuu hin dhiifne jechuu barbaadani. Itti aansuun dhimma egaa hooggantoota siyaasaa hooggantoota adda bilisummaa Oromoo torban kana keessa hidhaatii ba'anii irraa haasofnu. Dhugaadhaa waggoota dheeraaf baay'ee ammas achiin deebi'atti duubatti deebisa dassu. Bara sirna bara wayyaanee bara namni ni hidhama. Hidhamee baramnaan garuu mana murtiitti dhiyaata seerri isaan beeka. Ragaan dhiyaata. Tokko seerri isa beeka. Seerri namicha sana hidhamu seerri jedhamu tokko hin beeka. Namni amma ebalu baayiluun giddugala buufata poolisii Finfinnee sadaffaa jira yoo jedhame jiraachuusaa qofa miti. Baayiluun mana murtiitti deddeebi'aa akka jirutti hubatama. Maaliif bara san namni mana murtiitti deddeebi'aa murtii dabaasaa argatu, murtii sirriisaa argatu. Seerri ija seeraa jalatti deddeebitee dhimma keeyyuu ilaalta. Bara mootummaa Dr. Abiyyi kan bara bilisiginnaan aangoo qabatee sanuu Oromootu biyya bulchaa jira jedhu garuu tokko waan daba lamatu jira. Tokko guyyaa adii saafa namni addabaabayitti rashanama murtii seeraa malee. Lama halkan da'oo godhatanii namni nagaa mana isaa keessaa ukkaanfamee addabaabayitti du'ee argama. Kunis ija seeraa fi murtii seeraan ala jechuudha. Sadaffaa namni akka barbaade namni dhuunfaa tokko akka barbaade siin waggaa 5 siidhuu danda'a. Kanaaf fakkeenya kaasuu nan danda'a. Namni dhuunfaa maaliif beektaa ragaa qabatamaan dhaabbanni haasofnu. Tokkoffaa nama addabaabayii irratti ajjeefamuu isaa akka fakkeenyaatti godina Wallagga Lixaatti nama mucaa Saafila Amaanuel Wandimmoo godina Shawaa Kaabaatti uummata keenya kabajamoo ulfoo kataan abbootii gadaa Karrayyuu Shawaa Bahaa qaamolee nageenyaan guyyaa adii rashanamuu isaanii namiti qaamni seeraa qaamumti mootummaa amanuu itti fudhateera. Ajjeesuu isaanii amaneera. Dhaabbileen mirga namoomaaf falmanis guyyaa adii ifatti baasaniiru. Kuni kan Saafila yookaan adiin guyyaa adiin kan namumti hundi otoo deemuu argedha jechuudha. Halkaniin asuma gabaabaa achumatti haadha ijoollee torbaa dubartii guddoo kabajamtu haadha ijoollee torbaa ilma keetu bosona jira jedhamte guyyaa adii rasaasni itti roobe waan nama gaddisiisu waan dhoksaan ta'uu keessaa immoo sii kaasuu danda'a namni
shakkamee mana hidhaa keessa jiru yerootti halkan baafamee guyyaatti rashanama. Fakkeenya siif asuma godina Shawaa Dhiyaa keessaa Galaanaa Imaanaan. Abbaa seeraa ture gurbaan suni miseensa KFO's ture. Guyyaa halkan galchanii Galaanii fuudhan. Mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesan. Maal egaa meeqa yoo maqaa dha'uu mayyuu toon baadhinatti tole. Maaliif beektaa namoonni hedduun sababa kanaatti hedduun dhabameera. Godina Wallagga Bahaa keessaa qeerroo jabaa ka ta'e weellisaa Oromoo jabaa tokko Damissoo Moosisaa nama jedhamu mucaa kana qaamaan hin beeka ture. Hidhamuu isaa quba qabna. Har'a bakki inni jiru dhabamee du'e jedhanii qaamoleen nageenyaa kan magaalaa Naqamtee maatii isaatti xalayaa barreessaniiru. Ajjeefameera hin jiru bira jedhanii. Kana jechuun achitti hidhamuunsaa ragaan argameera beekama. Garuu achi baafamee ajjeefameera jedhanii mardoo maatiitti himamee itti bu'ameera. Dhiisi asii asaa dhufnu asuma magaalaa Finfinnee keessa osoo walgahii waliin wal falman dirreen siyaasaa bal'ateera. Karaa nagaan siyaasa gaggeeffanna jedhanii osoo guyyuu wal arganii osoo wal waamanii otoo namichillee balleesse gorsuu danda'anii osoo balleessaan isaa agafee ta'e akkuma obbo Abdii Raggaasaa fa'aa akka obbo Mikaa'el Booran fa'aa qabanii hidhuu danda'anii umrii guutuu yoo itti murteessuu danda'anii otoo wal falmanii otoo immoo wal arrabsanii baay'isoo otoo yeroo hedduu otoo waliin galiin haga lubbuun isaanii darbanitti obbo Battee Urgeessaa fakkeenyaaf mana hidhaa keessatti mana hidhaan seenne guyyaa maatii isaa faana oole mana eegduu qabu. Sanuu mana security mana qawween eegamu manichi balballi hoteela sanaa halkan sa'a 6tti sanuu bakka qaamoleen nageenya mootummaa jedhaman naannoo sana keessa buufatanii bakka jiranitti bakka waajirri poolisii illee meetira 200 ol kan hin fagaanne bakka itti argamutti qondaalli siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa halkan rashanamee buluu sirnuma kana keessatti argina. Kana immoo Komishinii Mirga Namaa Itoophiyaa qamoonni uffata waraana mootummaa uffatantu fuudhanii baasanii konkolaataatti fe'anii deemanii jedhee qorannoo jalqabaasaa. Fiixaan illee akkam baane qorannoon sun jedhee dhorkamillee jedhee baaseera booda garuu itti deebi'eera kan jedhu. Siin gaggabaabsaa sirni akkasii kun bara durii tasa ta'eeyyuu hin beeku. Sirna wayyaanee keessatti Injiinar Tasfaa'uun Camadaa fa'aa Gaaddisaa Hirpaasaa fa'aa guyyaa adii nyaatamaniiru. Wareegama guddaa kaffalaniiru. Haa ta'u sirni sun numiti adiinuu itti falmaa turte sirna Abbaa Irree jedhame. Ergasii immoo sirni kun sirna Oromooti erga jedhame. Oromootu biyya bulche erga jedhame. Daba gara jabeenyaan raawwatamu gocha gara jabeenyaan raawwatamu kan dhaloonni amma argaa jiru keessaa waan sadiin ammasii kaase kuni mallattoo abbaa irrummaa impaayeriittiin agarsiisaa jirtu. Namni dhuunfaa adda sirni impaayeriittii kun garuu ammallee jijjiirama guddaa kan agarsiisne. Kana keessatti maaltu ta'ee kan jenneef egaa torban kana keessa immoo karaa gara biraa immoo sirnumti kun hoggana siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo yeroo dheeraaf mana murtii yakka tokko malee manni murtii bilisa yakka hin qabdan. Poolisiin waan isin himannu hin qabnu. Abbaan alangaa himatayyuu isiniin himachiisu jedhee xalayaa akka kenneefi qaama gubbaarraa dhufeetu adaraa nutti kenne jedhanii immoo kan qaamni poolisii asirraan poolisiin kan Oromiyaa kan manni murtii Oromiyaa asirraan gadhiisaa ka jedhu xalayaan jira. Bakka itti hidhamanii bakka itti qabamanii jiranitti immoo lakkii qaama oliitu yeroof adaraaf nu biraa kaateera. Kanaaf isinii qaama gubbaarraa dhufeetu amma hiikaa jedhanitti isinii nu jechuudhaan waggoota 4 fi isaa oliif ifama waggaa 5 guutu abdiin 2020 onni geessedame. Egaa waggaa 5 guutuuf deemu. Isaan kun murtii tokko malee hiraarsi guddaan irratti fayyummaa isaanii irratti dhiibbaan uumameera. Qorqalbiin isaanii akka malee cabeera. Qaamaallee baay'ee qaamaa hir'atanii
turanii namoonni kun qabeensi isaanii qabeensi mirgi namoomaa isaanii irraa molqamuun haala nama gaddisiisuun rakkoo hedduu dabarsanii bakkoota adda addaatti immoo hidhaaf saaxilamanii beelaan hubamanii maaliif maatiin isaaniillee akkan ilaalle dhorkamanii dhorkaan irra ture sana gidiraa hunda keessa dabarsanii immoo torban darbe keessa oduun nama gammachiisu tokko mana hidhaatti ba'aniiru. Kun waan guddaadha jennee fudhannaan illee itti gammanne hawaasni fi maatiin qabsaa'ota Oromoo warreen torban darbe keessa hidhaatii ba'an irra deebitanii baga gammaddanii jechuu barbaanna. Dhaabbileen mirgoota namoomaaf falman ogeessonni miidiyaaleen adda addaa dhaabbileen siyaasaa dhimma kana guutuu addunyaatti dhageessisaa turan dassu biyyoonni Ameerikaa dabalatee Ingiliiz, Faransaay, Jarmaniin biyyoonni ollaa Keeniyaan illee waan kana jala hordofanii dhiittaa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti daran babal'achuusaa namni lafumaa ka'ee maalummaa isaa qofaaf hidhamaa akka jiru gabaasoliin adda addaa bahaati turanii isaan keessaa egaa muraasni hoogganni siyaasaa kan ABO muraasni ba'anii jiru. Kun waan guddaa tarkaanfii guddaadha. Garuu ammoo akkuma sila kaaste miseensi KFO Jawaar Mohammed naannoo Finfinnee qofatti namoonni ilaalcha siyaasa isaaniitiin qabamanii 100 ol akka jiran isaanumtuu dhugaa baaniiru. Kun numiti kan jedhe ragaadha. Manni haala akkaa'uga mana hidhaa Oromiyaa bakkoota adda addaa keessa jiran immoo ammallee ilma keetu waraana bilisummaa Oromoo jira. Ilma keetu waraana bilisummaa situu waraana bilisummaa Oromoodha. Situu waraana bilisummaa Oromoo soora qallabda. Situu odeeffannoo kennaa jechuudhaan raarsi garaagaraa manneen hidhaa goolee Oromiyaa bakkoota hedduutti jechuu kan nama dandeessisu ammas hidhamanii jiru. Manguddoo waggaa 100 kaase daa'imman umriin isaanii waggaa 6 oli mana hidhaa keessatti raarfama akka jiru. Waggaa 6 miti maal harma kan hodhanii asuma sulultaa kana dubartiin harma hootee hoosistu dhiyoo kana akka mana hidhaa jirtu odeeffannoon na dhaqqabeeru jira. Kun immoo waggaa ammas ija mootummaa jalaa dhokateeraa'oo kan nama jechisiisudha. Tarkaanfiin kun gaariidha. Taanaan garuu dirree dimokiraasii biyya kana keessatti diriirsuuf nagaaf tasgabbii waaraa Oromiyaa dabalatee impaayeruma kana keessatti fiduu fi waan siyaasaa karuma siyaasaan dubbii nagaan mariin lafa jira waan ati hubachuu qabdu adiin illee beekti eenyu bira akka dhugaan jiru maddi furmaataas eenyu akka ta'e beekti maddi rakkoos eenyu akka ta'e ni beekti adiinumtu. Kanaaf mootummaan amma biyya bulchaa jiru kunis qalbii itti deebi'ee akkuma warra hoogganoota kana hiike warri balleessaa qaban yoo jiraatan balleessaa isaanii karuma seerri hordofee seerri otoo eenyuufuu hin loogiin murtoo seeraa argatanii itti fayyadamanii warri immoo akkasumatti murtii malee kan mana murtiitti hin dhiyaanne kan iddooma jiranillee hin beekamne ifa ba'anii dirreen dimokiraasii bal'atee nagaa fi tasgabbiin biyya kanatti bu'ee haati Oromoo abbaan Oromoo maanguddoon Oromoo uffee jedhee itti boqatee nutti tola. Kanaaf waan gaariidha dhimmi hooggantoota bilisummaa Oromoo hiikamuu isaanii kun daran namatti tola kan jedhudha. Dhugaa keetti fayyaa ta'e. Sirra dheeressa. Rakkoon qabu. Dhugaadha dubbichiyyuu dubbii guddaa dubbii jajjabduudha. Dr. Gammachuu yeroo baay'ee rakkoon Itoophiyaa Oromoodha rakkoon Oromoos Itoophiyaadha jedhu. Kun amaluma garboonfataa fi kan garba ta'ee sirna jiru keessatti fincilli dhaabbatu. Hanga fincilli jirutti immoo abbaan humnaa aangoorra jiru impaayera isaa tiksuudhaaf warra gaaffii kaasuun immoo hidhaa inuma ajjeesa. Biyya Afrikaa keessattuu fi biyya abbaa irree ta'e keessatti. Biyya warra qaroomee fi gaaffii siyaasaa afaan qawwee fi maneedhaatiin hin furru jedhanii karaa nagaan furan jedhaniif immoo gaaffiin karaa nagaa deebi'a. Adiin hamma namni dammaqee biyya kiyyaa keessaa bahi jedhanii amma ishee irratti dammaqanitti saamtee tiisiftee garba gootee gurgurtee. Gaafa uummanni dammaquu garuu addunyaan irratti jibbu bilisummaa fi walabummaa kennitee fi keessaa baate. Yoo deebitee karaa harka lafa jalaatiin garboonfachuu yaalti malee. Afrikaanonni garuu gaaffii kaasuun diina nama taasisaa.
gaaffii ka'eef immoo aangoo kanarraa kaasuu fi narraa fudhachuu fi jedhanii wal adamsanii afaan qawween wal akaanii maneedhaatti wal fixuu wal kolaasu dubartii gudeeduutu barameera. Kun amaluma garboonfataati. Amaluma sirna impaayeraa tiksuuti. Gaaffii kaasuun akka diinaatti nama ilaalchisa. Silaa gaaffii kaasuun addaddummaa yaadaa qabaachuun guddinaaf misoomaaf badhaadhinaa nama geessa. Faalallee. Gaaffii morkattoonni kaasan otoo deebiidhaan kennanii isa isaan kaasan immoo deebisuuf otoo yaalanii ufumaayyuu jaalatama. Inni sirna impaayeraa tiksuuf deemu akka umurii guutuu jaarraa hedduu kan jiraanne fakkeenyumadha. Haayile Sillaasee Milikiin qurcaa'ee du'e. Haayile Sillaaseen ukkaamamee du'e. Mallas daranyoon sammuu isa qabatee shira isaatiin du'e. Mangistuun akka nama biyyaa baasee wal ficcisiise dhaloota tokko akka fixetti ofiisiyyuu dhallisaas ofiisaas lammataa akka biyya kanatti hin deebine ta'ee biyyaa of baase. Kan Oromoo qabateera ni jedhu kunis kan kana amma qabaamnu caalaa Oromoo miidhaarra akka jiru too itti himama maaliif hin baranneedha. Impaayeraaf jaalalli jiru sun impaayeritti tirsuun hin danda'ama. Barna nama hidhuu nama ajjeesuu ilaalcha siyaasaatiin morkattoota ukkaamsuu hidhuu ajjeesuu manna aangoorra akkatti turuu danda'an mari'achuu hin danda'ama. Itoophiyaa kana nan jaaladhaa nan tursa aangoodhaa fi walumaan haa tursinu jedhanii mari'atanii walii tursiisuu hin danda'ama. Akkasumaan walii galuun hin danda'ama. Galaana gooksinee qurxummii balleessina jedhanii ifatti haasanii nama fixuur boora Gujii keessatti tan hin taane hin jiru. Wallaggaa fi Shawaa dhiyaa fi Shawaa kaaba kana keessatti tan hin taane hin jiru. Akkas kan nama godhu immoo afaan nama qabachiisu Oromoodhuma ta'uu isaati. Sirnichas kan mataarra jiruu fi Oromiyaa bulchu Oromoodha. An dhumaa jirus Oromoodha. Maaliif seenaan taanee isa durii maqaa warra duratti kana nu goosise abaluudha jedhamu maaliif dhalootatti mucaa keenyatti maaf dabarsina? Rakkoon qabu jaalalli impaayeraas jaalalli Oromiyaas hoo jiraate falamuu hin danda'ama. Falmuun waliin taa'anii impaayeraas itti fufsiisuun hin danda'ama. Oromiyaas hunduun jaalata ta'e immoo Oromiyaanis akkatti Itoophiyaa faana jiraattus yoo kopaallee haadee kophaa baatuudhaanis akkatti baasuu danda'amu. Fala waaraas Itoophiyaa akka haaraatti ijaarrannaa Itoophiyaa hunda keenyaaf taatus jedhamu sana waloodhaan ijaaruu hin danda'ama. Ana qofatu ijaara jedhanii isa kaan keessaa baasanii adamsanii fixuun hin danda'amu. Namoota 100,000, 200,000, 300,000 nama 50,000 jeesuu dandeessa ta'a. Garuu dhaloonni itti fufaa dhufa. Waggaa 3 Dr. Biraanuun aangootti erga dhufanii 2014 parsantii 2.2 darbe ijoolleen kutaa 12 qormaata. 3.2. Dhibbentaan 3.2. 2014 parsantii 3.3. Barana 2016 5.4. Waggaa 3 keessatti parsantii 11.9 darbe. Dhibbentaa 300 keessaa barattoota 11.9 darbe. Inni kaanoo isa dhaqe akkam ta'uuf deema. Kanaafi adaraa yaa mootummaa kan namni isiniin jedhudha gahaati. Rakkina siyaasaa jiru homaa rakkoon qabu jaalalli Oromiyaas jaalalli impaayeraa Itoophiyaas inuma furama mariidhaan. Isa akka gootuma hiiktan kana baay'ee galatooma uummanni gammadeera. Warra hafee siikaa akka Girmaa Xurunaafaa miseensota dhaabota akka Kaafaa Oofaa dhaaba siyaasaa adda addaa keessa jiraachuun wanni ta'u. Ameerikaa fi Riippablikaanii fi Dimookiraasiin akka isaan wal godhan agarta. Garuu dhimma tokko irratti walii gala. Biyyaa fi dhimma uummataa irratti dandaa biyyaa irratti garuu adda addummaa hin jiru. TPLF irraa otoo baratame. TPLF bosona keessa ture deebi'ee dhufee addunyaa irratti beekamtii argatee waggaa 27 biyya butee saamee saamsisee ajjeesisee deebi'ee gammoojjiitti galee gammoojjii irraa moo deebi'ee Maqaleetti deebi'ee amma immoo wal nyaataa jira. Ufumaayyuu waan akkasiin hin godhin yaa Rabbi jedhaa. Kanarraa gowwaan beekaan ormarraa barataa gowwaan immoo ofirraallee hin baratu. Kanaafi Oromoo walimmoo waliin ta'a yoo waliin taatan kabajamtu. Akkuma amma hiiktan kanaan mootummaa harka jalqabde kanaa warra kaanis hiiki.
Ajjeesuun haa dhaabbatu. Amma shakkiin uummata keessa jiru tokko warri amma bahe kuniyyuu mootummaan yookaan qaamni abbaa ta'ee ajjeesinnaa akka jedhu sodaa guddaa jira. Akkuma battee 100,000 baasee wabiidhaan 100,000 kaffalee bahee ajjeefame. Mootummaan qorachaan jira ana mitii kan ajjeesee jedheera. Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa immoo abbaa qubatti qabutti qabeera. Adda bilisummaa Oromoos qondaalli isaa akka ajjeefame abbaa quba qabutti qabeera. Reuters koreen ajjeestuu jira jedhee maqaa namaa dha'eera Oromiyaa keessa. Isaanii koree nageenyaa jedhaniif waamuu garuu koree ajjeestuutii isaantu murteessa namoota meedhaatii baanii bakka adda addaatti ajjeefaman kan jedhu isaantu murteessaa jedheera. Garii nama bakka irraa kakkaaniiru. Ajjeesuun nagaan buufne kun waggaa jaan kan agarre. Kanaafis falan taane. Kanaafi falli kan ta'u ta'anii marachuu walii yaaduu wal ajjeesuun falan ta'u yoo tokko du'e meeqa duubaa biqila. Nadhiin waan du'eef dhaloonni namni kun kan nadhii caalutu dhalate. Nadhii kuma dhalate. Nadhii kuma dhalate. Burullee akkasuma jechuudha. Amma waa'ee gidduutti karaa afaanitti si qabee dessu rakkoon amma dhalate kuni rakkoo uumamaa miti. Rakkoo namni uume rakkoo nama tolcheeti. Namatu tolche rakkina kana miti. Rakkoo kana furuuf immoo dhuguma itti ulfaates miti qaamni dhimmi ilaalu yeroon taa'ee yaadu. Itti utoo ulfaate madda rakkoo sanaa beeku inni irra maal akka taate beeku. Rakkoo sanaaf immoo furmaata barbaadanii dhagaammaa dhabanii kan dhugaaf dhimma Girmaa Xurunaa wal qabatee anillee aga tokko waa'ee nama kanaa irraa baay'ee dudubbachuullee hin barbaadu. Maaliif beektaa? Kan Oromoo gurgurate, kan Oromoo nyaate, kan Oromoo waraansise, ajjeesise, kan bara sirna wayyaanii keessatti ashkaree Oromoo ta'ee, ashkaree TPLF ta'ee dhifama, ashkaree wayyaanii ta'ee, ergamtuu akka barbaadanitti ashaangullitii akka ashaangulliitiitti akka barbaadanitti taasaa kan ture warreen amma sirnuma kana keessa jiranii fi kan dura keessa jiran Oromootum maqaa Oromoo dhaatan. Gurbaa kanaan yeroo hedduu qaamaanis beeka personaalii beeka waliinis mana barumsaa tokkotti baranne qaamni hidhayyuu beeka. Otoo silaati gurbaan kun maayin baasu ta'e otoo gurbaan kun cimaas miti ta'e otoo gurbaan kun Oromoof hin hojjenne ta'e qaamni hidha kun har'a san kaa'u ture. Beeku gajjabeessanii. Garagaleeyyuu sun laalu. Gajjabeessanii beeku. Madda rakkoo biyya kana keessa jiru hundumaa gurbaan kun furuu akka danda'us itti beeku itti amananii beeku. Garuu sanummoo maqaa waaqayyootiin wanti yeroo hedduu ajaa'ibsiisu dessu Itoophiyaan እግዚአብሔር ይባርካት ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይባርካት ኢትዮጵያንና ልጆቿን ኡማኒ ኢትዮጵያ ፊ ጆሌሼ ሃይብሱ ሃኤጉ ዋቲክሱ ኡማት ዋቀዮት ተርገ ከዳቱ ታኒ ኢልመነማ በዲመሌ ኢልመነማ ማሊ ነማ በር ቦሩ አልበሽሪን ፍራቹ ደንደሳ በር asuma gabaabatti loollaa masaanii albashir maal akka gochaa ture uummata Sudaaniin maal akka gochaa ture uummata Daarfuriin maal gochaa akka ture seenaan hin beeka isarraa barachuu har'a garuu albashir maal keessa jira bararra VAT birrii bareedaa warqee bareedaa qabeenya bareedaa murtoowwan babbareedaa dabarsuu dandeessaa duuba kee namoonni hedduun jiraachuu danda'a bor garuu wanti ta'uu hin beekamu. Wanti ta'uuf jirus waan hin beekamneef ilma namaa lafumaa kaanii hiraarsanii murtii malee waggaa torbaa ol mana hidhaa keessatti hiraarsuun kun bu'aan qabu. Otoo badii qabaates bar daa'ima ajjeesanii daa'ima fayyaatti gubanii gudeedanii ajjeesanii hidhaan waggaa 25 waggaa 20 miira. Naannoo Amaaraa keessatti murtoowwan adda addaa jira mitiire. Bar mucaan kun dhimma siyaasaa wal qabatee yoo badii qabaate. Sanuu yoo badii qabaate maali murtoo siyaasaa yoo ba'e yoo dhimmisaa qaamuma siyaasaa qaama seeraa yoo ilaalan akkasitti uggurte amma bakki mucaan kun jiru eenyu beeka
Ani amma personaalii waan beektu qabda. Mucaan kun mana murtiitti dhiyaateera. Lubbuun jiraa'u. Lubbuun har'a jiraa'u. Yaa waan guddaan. Namni yoo jiraate immoo namni isa gaafata. Kanaaf warri kaleessa quba namatti qaban fakkeenya fudhachuu dandeenya. Obbo Taayyee Danda'an fudhachuu dandeenya deessu. Obbo Taayyee Danda'an nama sirna kanaaf amanamaa nama anama leeyyuu namni cubbuun hojjenne qulqulluun anama qofa otoo jechaa jiru sirna kana immoo sirna haaraa jijjiirama haaraa jedhame kana takkaa cubbuun gurraattiin irra hin jirtu qulqulluu adii shaashii fakkaatti sirni kun sirni Oromoof tolfamte jedhee otoo halkaniif guyyaa faarsu tokkoffaa barreeffama sarara tokkoon hojiirra ari'amanii lammaffaa ajaja tokkoo fi sa'aatii muraasa keessatti sanuu laayifirra turanii miira. Innumtuu himanni isarratti dhiyaate immoo warra inni abaaraa ture warra inni jibbaa ture warra shanee jedhamanii inni abaaraa ture faana hidhata qabdaa jedhame. Amma isa akkas ta'uunis numa jira warri nama hidhan kunis warri boor nama hiraarsan kunis boor hireen abdii hireen Girmaa Xurunaa hireen Abdii Raggaasaa hireen Mikaa'el Booranaa mudate isaan mudachuuf deema. Kun waan hin oolle seenaa keessatti amma Girmaa kana kan si ajaa'ibu kan qeerroo kana sochoosee ijaaree yuunivarsiitii irraa fidee jijjiirama akka dhufu godhee OPDO bara sanaa quunnamee TPLF baasee maaster pilaanii kana qindeessee maallaqa baasee weelluu artistoota 2015 dura bare artistoonni Oromoo waa'ee qabsoo sirbuu sodaatanii turan bare waa'ee jaalalaa sirbuu Eeliyaasii fi seenaa fa'i bari kan 2011-12 jalqaban as keessa ta'anii warra kaan immoo ijaaree horii itti xaaree kennee akka isaan qabsoo sirban godhee diina keessa seenee Girmaa Xurunaa namni jedhamu Girmaa Xurunaan OPDO keessas TPLF keessas kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessas akka seenutti seenee nama ijaaree maqaan nama hoogganaa OPDO bara sana ture amma biyyaa baheeruufa qabsootti ka dabaleessa. Amma baruma sana immoo jarri inni ijaaree qabsootti dabale diinadhanii hidhani. Kan amma jiru maaf hin hiikneedha. Ijoo dhuguma baruu sana ergoonni ta'e Girmaan hiikamuu qaba. Amma 2017 natti fakkaata obbo Ibsaa Wandimuu Ibsaa hidhamtootaaf hojii tola aaltummaatiin falmaa turan. VOA sagantaa afaan Oromootti raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti gurbaa Xurunaa Girmaa Xurunaa jedhamu tokkotu wayyaanee faana ta'ee barattoota hiisisee jedhanii himatu jedhee haasa'ani. VOA isarratti hojjetanii ani immoo Girmaas dubbisee hojjedheera warra hidhamanis dubbisee hojjedheera yaada madaalawaa ta'ee warra inni qabsiisee jedhamus warra inni ragaa bahuufis hima keessa asas dubbisee jedhe sagantaa sana. Girmaan ijoollumti kaanillee yoggaa isa himatan dhufeetu mana murtii irratti anatu isaan ijaaree jedhaa. Anatu isaan ijaaree isaan qeerroodha qeerroo Oromooti qeerroon Oromoo immoo karaa nagaatiin qabsaa afaan qawwee miti kan isaan ijaare immoo ana dhadhee ragaa ba'aa fi akka isaan bilisa ba'aniif jechuudha. Hin sodaanne hin ganne hin kaanne. Obbo Wandimuu Ibsaa akkas jedhanii dubbatanii dhiyeenya kana bara namoo ji'a tokko dura televezyiinii artistii birrataa ta'uu Bisiraat irratti dongoree mbee gochi lamaan akka tokko isaa irratti dhiyaatanii haasan ragaa baafee ture. Mucaa kana annatu VOA irratti maqaa isaa balleessee ijoollee irra dhageenye garuu mucaan dhugaa qaba ture. Mucaan kun abbaa qeerrooti. Yeroo sanas maqaa balleessii tunatti himamee ani VOA itti dubbadhe malee dhugaa qaba ture mucaanii. Qeerroo isa tundeessee injaaraa sochoosaa ture. Jijjiirama akka fiduu kan godhe isadha. Anu dhaqee VOA itti kanan hime sirrii miti. Mucaan kun immoo humna qilleensa Itoophiyaa Bishooftuu keessatti edda namni dhagarretti bakka dhoksaa keessatti hidhamee jira. Akkuma ta'etti dhaqee gaafadheen jeneraal nama dubbisuu hin danda'amu jeneraalli tokko ana waan beekuuf na dubbisiisee erga namicha dubbisee darbee jeneraalichi iddoo inni jiru hin beekamu yookaan bakka jijjiiranii yookaan waan ta'e hin beeku barbaadeen dhabee jedhani. Isaanis hidhamee hin jenne garuu hin argamne nan isa dhabee ergasiitii bakka jijjiiramuu waan ta'e hin beeku garuu jira. Girmaan ammas waan hedduu namni isa dubbisaa hin jiru jedhan ergasii immoo jiramoo hin jiru hin beeku. Kana Obbo Wandimuu Ibsaatu jedhe. Kanaaf Girmaan nuti beeknaa dubbanneef malee har'a kan lakkoofsa hedduudha. Hedduu jira. Obbo Abdiin
fi warri kaan karaa nagaatiin qabsoofna jedhanii afaan qawwee lafa kaanii dhufanii galani. Mana murtiitti dhiyaatanii obbo Abdii fi Lammii fi Daawit manni murtii bilisa isaan baaseera. Warri kaan immoo Kennasaa fi Mikaa'elii fi Gadaan lamaan immoo hin himatamne iyyuu. Hundi isaanii waggaa afuruuf guutaniiru. Jaal Abdiin garuu gara waggaa 5tti dhiyaateera. Kanaaf hamma kana hidhanii kaa'uun silaa otoo biyyi seerri jiraate dhumarratti waggaa gadhiifaman kana beenyaa gaafatama. Yookaan balleessaa keessaniif hamma kana hidhamtanii jedhama. Garuu balleessaan qabani. Manni murtii isaanii hin himatamne. Warri himataman immoo akka hiikaman jedhameera. Abbaan Alangaa Oromiyaa, manni murtii Oromiyaa nu miti kan hidheedhaniiru. Poolisiin Burraayyuu jiru immoo imaanaa nu bira taa'eedhu namni akka meeshaa imaana nama bira taa'a. Gubbaarraa ta'edhu gubbaan sun hin beekamu. Yesuus haa ta'u, samii haa ta'u, Waaqaa haa ta'u hin baramne. Akkas taa'a bahanii waggaa hiikaman yoo tarii bara sana abbaan ulfee haati manaa isaa ulfaatu taate har'a mucaa waggaa 5 ta'uufi. Abbaa malee guddatte waggaa 5 geesse. Yookaan mucaa fi haati madda galii malee rakkoo keessa turan jechuudha. Waggaa 5 guutuu. Waggaa 5. Waggaa 5 fi waggaa 4 akkas. Inni alan qabne immoo innumti inni dhalchines yookaan innumti hundiyyuu jireenya isaaniirraa waggaa namni kunuu citeera. Gadadoo keessatti qorqalbiidhaan miidhamaniiru, hiraaraniiru. Maatii fi firrii fi wanni isaanii immoo dhiphateera. Yoom ajjeesuu malee baasanii yoom hiikamu kan jedhu. Silaa beenyaan kun kaffalamuu qaba ture. Hin baramne biyya kanatti. Inni humna qabu reebeetu boo'icha si dhorkaa jedhani. Kanaaf tanas ta'e sana hiikuun gaariidha. Akka battee akka hin taaneen immoo gaaffii nama hedduuti warri hiikaman kun. Warri hafanis haa hiikamanii. Warra afaan wal ajjeesuun afaan qawwee walitti naanneeffachuun falan ta'u. Uummanni keenya kunoo Shawaa Kaabaa fi Shawaa Dhiyaatti, as Sulultaa fi Kuyyuutti, Shawaa Dhiyaa immoo Jibaatitti hiriira bahanii harqota ofitti fe'anii daa'imaa harqota kaa'anii sa'atti harqota hidhanii fe'anii. Dubartii tarma baasee agarsiiftee kana hootanii guddattanii maaloo jedhani nagaa dhabneedhaan. Kanaaf harkuma amma jalqabdeen mootummaan nagaa buusii warri kaanis qooda qabdu. Uummannis, hayyoonnis, beektonnis namni hunduu maraataanuu nagaa buusuudhaaf qooda qaba. Warri siyaasaa morkattoonnis nagaa qabu. Gahee qabdus. Warri hidhatanii jiranis hunduu nageenya uummata kanaa tiksaa, taa'aa, araaramaa, garaadhaan walitti koottaa. Warri jaalala impaayera Itoophiyaa qabdanis akkatti impaayerri sun tiksuun danda'amu waliin taa'aa mari'adhaan inuma danda'ama. Warri Oromiyaa malee jettanis akkatti inni argamuu danda'amu karaa dimokiraasiitiin inuma jira. Addunyaan kun lafti kun inuma nama geessi. Sooramuudhaaf akkan yeroo baay'ee jedhu sooramuudhaaf biyya kana keessatti karaan gabaabaan dhaaba siyaasaa aangoo qabatetti hiiqqatanii saamuudha. Sagaabaan daldaluudhaan namni sooramu xinnoodha. Lafti kun nama hundumaayyuu geessi. Qabeenya Oromiyaan qabdu ormayyuu jiraachisa. Kanaaf aangoo irratti wal shakkiidhaan wal ajjeesuurra wal hidhuu wal galaafachuun otoo hafee waan darbeerraa kan wayyaanee irra ga'eerraa akkatti Mangistuun biyyaa ba'eerraa akkatti Mallas du'eerraa akkatti Hayilee Sillaaseen du'eerraa sirnoonni dhufaa darbaa maqaa impaayeraaf tokkuma impaayeraatiin kakatanis dhumni isaanii maal akka ta'e irraa baratame Oromoon bara baraan aangoorra turuu nu danda'a yoo walii gale. Gaaffiin Oromoos nagaadha jalqabarratti. Nagaan jiraannaan dimokiraasiin jira. Dimokiraasiin jiraannaan nagaan dhaaba siyaasaa sagantaa barbaade gaggeessuu dandeessa. Nagaan jiraannaan guddinni misoomni jira. Kanaaf nagaa Oromoof Oromiyaadhaaf lammiilee Oromiyaaf yaaduu akkatti sodaa malee wal ajjeesuu malee wal ukkaamsuu malee waliin hojjechuun wal qeequun danda'amu dimokiraasiin diriiruu danda'amu inuma dhufa. Warri morkattootaas mootummaanis otoo itti yaaddanii waliin mari'adhaa agoo bara tokko tolfadhaan yaada keenya baay'ee. Kana fakkaata maal jennare irratti deebinee torban itti aanummoo waan gaarii akkuma rakkina jiru yoo waan gaarii dalagame immoo waan gaarii haasofnu abdii qabna. Kanaan duras waan gaarii haasaa turre waa'een magaalaa Shaggar laalchisee waan Finfinnee keessatti ta'u laalchisee waan gaarii kakaasaa turreera. Waan mootummaan gaarii dalagu gaariidha jenna. Sagalee uummataa fi dhugaarratti hundaanii dubbachuun immoo gahee miidiyaati. Qooda miidiyaati. Mootummaan namoonni du'aa jiru inni fakkeenya kakaafne kun yoo quba qabda ta'e warri caasaa kee gara dagaa jirantu akkas godha sirreessi dhagahi.
kan nuti jennu. Kanu. Yoo balleessaa qabaatan seeratti dhiyeessee manni murtii haa du'an jennaan haa du'ani. Garuu otoo mana murtiitti hin dhiyeessin nama ajjeesanii firrillee karaa qara laalaa hafaa ijjii fi gurri qeensaa hafuun gaarii miti kan jedhuudhaaf kaafne sagalee uummataatti ONN daawwattoota keenya qophii keenya irraa gaaddisa dimokiraasii irratti xiyyeeffannee kan jenne kanumadha. Falli immoo sirna kana godha, sirna kana sirreessuu ni danda'amaadha. Kan hidhu ajjeesu sabboontota kan jibbu yeroo hundumaa sirna impaayiraati. Amma namni amma Dr. Abiyyi obbo Shimallis obbo Abaluu jedha. Miti nama miti dubbiin sirnadha. Sirnatu Oromoo akkas godhaa ture godhaa jira. Sirna kana immoo namoota tiksa jijjiiruus danda'a. Yoo itti dhagahame jijjiiruu numa danda'ama. Falli argamee jiru walii dhalaa filameen gowwaa naman taasisuun qophii keenyarraa goolabnattiin daawwattoota keenya. Kanumaan xumurra qophii gaaddisa dimokiraasii torbee dhimma biraatii walitti deebina. Ani Dassuu Duulaa waayila kiyya Baayiluu Naccoo fi ogeessi kaameraaf sagantaa kana kan editii godhe immoo Habtaamuu Barraati. Barri birraan kun birraa booqaan amma dhufu kun kan nagaa, kan afaan qawweetti dhaga'amne, kan dhiigni namaatti dhangala'an, kan itti namni hidhamee maatiin wayyoo hin jenne akka hunda keenyaaf ta'u hawwii keenyadha. Ayyee, Yesuus kan nagaan nuuf tura.